Kidi la kosa. Qalbii miti ani deemuf anis hin jechuudhaan. Qoy maal siif kenna qoy maal jechuudha. Akkaati na bira jirtu beekawa. Dhiirarra olii gad utaaltu fi miti kana bira dhufteertu. Tamam sammuun qabdu ka dhiiraa waliin haasoftamu. Asawun waa biraati. Hai. Askan telefoon. Maaf kennaan. Askan telefoon. Maaf kenna qoy maal jechuudha abdiinaati. Shamaar kafuunii daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kodha isinillee nagaa keessanii isiniin jedha nagaanaaf taadhaa bakka jirtanitti sun hundumtuu iyyuu እና አኒ አም ዳውተታ ፊ ወደተታ ከኛ ፕራንኪ አጃይባትን ስንበረ ዱፌ ፕራንኪ ናቲ ወጀቱ ኤኙ ረትልን አንጀቹ ደንዴሱ አን ፕራንኪ ካናን ወጀዱ አብዲ ረቴ ኢሳዩ ፕራንኪ ናኒ ወጀቹ ዳያደ ከናዩ ነመቱና አጀጄ ገረ ዱባይ ሪያት የተኮቱ ሜ አብዲ ረት ፕራንኪ ከነ ወጀኡ ስታሩ ደንዳሙ ኢናሩ ወኪንሙ ሀዲስ እንጀዳ ረኮን ቀቡ ዴሚስ እንጀቹ ደንዳይ ዋውፉ ነብራ ወጅን ጊዜ አሶፍቱ አከበር ባዴታይ አከፌደ ታይ ሲንጀዳሙ ሲንጀዱ ካን እንጀዱ ሰና ዳዎቹ ፌና ቤኩ በርባና አትምትሌሜ ቆሪኒ ሜላሊ ናንጀዳኒ ኤርጋ ካናናቲ ማኒ ዋትስአፕ ዳኒ ኤጋ ዳዎቱ ተከኛ አንስሞ እሺ ሜ የሌታኒ ወን ሞንዳፉ ረተን ደለገዳፈኒ ሰከና ሜ ዋንጀድ ኦልማን ደወና አኒ ማለን ጀደስ የተኒ አማ አከነመ dhiiratti haasa'uu fakkaadha bilbilaan akkam naguma keeti minaan jedhee dhiiratti akka nama haasa'uu fakkaadheen gadi ba'uudhaaf nama daawwatu akkuma agartan baaltoo keewwadheen jira nama gadi ba'uu fakkaadheetan bilbila haasa'a achi alaa amma reefu gadi ba'ee tureen dhufanatti fakkaachaa jira amma dhufee dhagee waan ani jedhu kan dhagaamtire gizee inni dhufutti eessa deemtanaan jedhamu hin jedhu maaliif deemtanaan jedhamu hin jedhu kan jedhu sana irraabe ku fedhe egaa daawwattoota keenya waan hundaafuu angadhuma sagantaa keenya nu hordofaa sinin jedha daawwattoota keenya amma toonni dhufinin dafee kaameeraa koo dhokfadhe aasaa kiyyaa isa tonkolii kana jalqabaan sinin jedha. Eno wayya akkam nagaa keedhaa nagaa galata rabbi akkamati ani nagaa kooti. Naga. Mana manjira ma. Laki bo jangkab. Mana dalageti. Esa jirtati. Ara rakon qabu ati atumti bicha dafachi bakka yetti sana qaqqabi male ani ma waan dalagu waan ani qabne kun rakon qabu. Ugara pira kon qawna dhufa. Bang. Bakku ayat dura deemati dura achi an chubbo demo annan dhufa kon qaw. Eeyina naga kooti gara therapy. Ati hojirtami? Anile wayi masiyade. Bang. Tore bakka kon qaw. Dabi achi deemi anile na dhufa bakka. Kino ko bayin jirani baye dhufu bicha naafiyam toli bakkuma ganama naanjetti sanami bang hiyyin baqash naganna tuli angasaasaniti bang ciao akkam abdi naga man rima chalis no china da nama wajjin asairama no embetu ati waan betu tafakani no ana me no jimazo jechuun siin beekna malee ana beeku kanan sun no ale nan beekani embetu ati era mudu era lakibo era ma dhiirri anan beekne kaatibete no ne ati beektu nan beekas sin jecha irami ati garuu beektu ni waan beektu na tafakatu kaasatti beektaris dursun saato Malket. Malum naga bata koy. Lako yalla hasa itide do hasito singawa. Ama mat tumare injira demu fan ka era me amman. Bang. Saatin isnat de majira. Saati mali. Saati ammati wali qatar nat de majira. Eno. Nama riyakiya. Riyakiya?
xiqqoo malee hin kaanfattu. Maaltu naqaan ajjamaa? Maal jechuu barbaaddas? Maalin jechuu barbaadadee abdii hiriyaa kennaa bilbilee deeme nan baafanii. Hiriyaa qabaatas keessa? Nan qaba maal fan hin qabanneen. Duraan wal hin beeknu dhiyoon makana wal barre kamaa hin diree. Kanaafuu maa sii goon areemu? Kanaafuu ammaan deemuu faniyyuu itoo sitti hin deemochaa ture iyyuu loon dhuftee ati akka Suuratti inni deemuu fadha diqattee tolfattee uffattee teettee na eeddee yaani dura baatee tamaan bayree. Hai kamu ati dhuftutti eegaa ture iyyuu inni waan muddamuufuu maanumaa deemuudha eegaa ati muu dhuftee mu. Qilee seenii hin kaa'u muddamuu miti. Hai maal ol taqoo abdinati? Xiqqoo malee hin kaafatu yaa kee deemuu. Maalin godhe waan balleessitu jira moo maal? Jazba. Qaali maalin balleessan? Maal osoo dhiira bira jirtu jal'istee dhiira kaasofsiistu. Maal rakkoo qaba namaa miti nama tokko waan taasise maal rakkoo qaban? Ani asoof maal jechuu feetetti? Maltu. Maal jechuu kee? Mana dhiiraa jirta malee mushee dhiira soquu fi miti kamana kiyya dhuftee. Abdii mana dhiiraa waan jiraadde dirqamaanii mana dhiiraa waan jiruuf namatti haasawuu hin danda'u. Akkasuma bakkuma siin jitti sani man qaxarattee waan hunda fixxee kaateeti barsitti huu malee boo jetteeti afaan bantee as teettana hedda. Qoy shaamuu maal jechaa jirta qoy abdii amma hin deemin afiinaa jechaa jirta maal jechaa jirta qoy. Deemee amantala namaati deebi'a. Yaani maaliif iyya mana gaafataa dura uffata uffattee kun baalta uffattee dhiqattee daakuu dibattee itti ataartaa malee deema. Hai kazum jedhee deemu mannaa yeroo dhuftu eessa deemtee amma jettu sitti himeen hin deemaa fani kaawwan biraa maa hin diree qoy abdii maal nama aarsa kun. Dhiiraa waliin olii gad utaaltee asuma galta deebitee. Maal utaalee nagumaan gaafadhee dhufa waan biraa maa hin. Naga gaafattee dhufta. Ati naga gaafachuuf deemta inni waan akkas gaafata. Kaawwan biraa maa hin diree. Hai qoy maal taate abdiin maal kun kudhaan waan nama aarsu kun. Qoy dursumsaatu maal rakkoo qaba maal mafti kiyyaa miti yan. Mee fi telefoona. Maal jechuudha? Fit mee telefoona. Telefoona maali? Tamam lakkoofsa hidhi. Kaaneen yoo. Lafas fit telefoona. Qoy ati maal jechaa jirta abdiin? Lakkoofsa namichaa hidhi. Maaf asitti maali oolle? Maal jechuudha? Telefoona yoo barbaadde. Dafi. Maqalli qalbii miti ani deemuuf anis hin jechaa jiraan. Qoy maal siif kenna qoy maal jechuudha? Akka ati na bira jirtu beekawa. Dhiira irraa olii gad utaaltuu fi miti kana bira dhufteertu. Hai ati maal abbaa kiyya moo haadha kiyya moo maaliif na dhorkuu dandeessaati? Mee gabbaa siroo gundee booba'ii baatore jedhe. Qoy maal jechuudha maal fan hin baane nan deema? Baay'ee kaamee amma gad sila argina. Ishi qoy hin deemin naan jechaa jirta adam? Deemee sila allaa jedhe oo intala namaa taate. Abdii maal rakkoo qabaan maaliif na aarsitaa ammaati? Askan telefoona mujaa. Maaf si kenna qoy maal godheessa si kenna si jammarame dursumsaa yoo maaliif si kennaan? Telefoona mujaa natti kennitu mire fidi telefoona kee. Maal fan kennaane? Telefoona kee aanee waa baay'ee keessaa qaba waggaatti ta'e akkamitti si kennuu danda'an? Amma booda telefoona harkaan hin qabdu sirratti mamnaa telefoona. Abdii yaamin qosaa jirtaati amma ani cufan muddamaa san jira sin jechaadha miti sitti man jira garuu. Hai qoy ati maal fedha qoftaan bakka fedhe deemuu hin danda'u? Hin dandeettu. Maal fan hin dandeenyaan? Hai. Mana dhiiraa jirta ba dhiira bira jirta. Dirqama mana dhiiraa waan jiruuf ani bahuu hin danda'u ishii mana. Baatee hin dandeettu. Ishiin bakka biraan deema amma isa biraa miti. Hin deemtu. Hai dura isa jetteetiin ka waliin iyyaartu. Amma dhiise kaate gad battee dhiise gara biraan deema kanaan. Hin ta'u anaan fudhatamu kaa halas maasii goona deeman mana. Ishii akkam maal jechuudha qoy ani bahuu hin danda'u mana. Hin baatu sin jennee bire. Abdii garuu maal ta'aa jirta qoy? Keef maal ta'aa jirtan maal? Qoy jechi kee maal naani qoy ani bahee akka barbaade ta'uu hin danda'u maal jechuudha qoy? Keef maal jechuudha? Moo ani haadha manaa keeti moo kan na tokko dhaabxaltu akkanatti maal jechuu keetati? Haadha manaa keeti moo? Hai. Haadha manaa kiyyaa yoo taane. Haadha manaa keeti. Haadha manaa kiyyaa yoo taane olii gad dhiira olii gad kokkolbitee ulfooftee asumatti hin galtaame ana bira jirtiin beekanii goroora keessa. Hai ani sammuun qabu waan kana keessa kan seenu ani dirqama namni tokko. Tamam sammuun qabdu ka dhiiraa waliin haasoftamu. Asawun waa biraati. Hai. Askan telefoon. Maafan kennaan. Askan telefoon. Maafan kenna qoy maal jechuudha abdiinaati. Kennaan. Jazba dhiitti akkanatti gidaaraa walitti si maxxansa. Booda mana kana gabba'uu miti nam tokko waan telefoona yoo harkaan qabde hadhaan booda annamaa miti. Qoy abdii maal jechuudha qoy ati ol. Hai. Ansi jamaa ani pranki si godhu fani mana ani waan biraa fi bitu pranki YouTube baatee ati garuu na dha'uudhaaf deemaa jirtu. Ani garuu pranki si godhu dhiira ture.
Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana akkuma agartanitti jirtu akkana fakkaataa ture. Egaa abdiin akka malee natti aaree baay'ee natti buufatee jira. Dhugaan bakka natti dhagahame dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif ani na dhokkusaatiin miti kan na aarsaa jiru jechuudha. Ani deeminaan jechuu isaa sana na gammachiise. Maaliifuu akka nama tokko ta'e maaliif akka barbaattee ta'e maal na galchaanii bakka feete deemii maal na naqeanii naan jechuu hin danda'a garuu jechuudha. Garuu inni akka boleessa kiyyattis ta'e akka waan hunda kiyyaa ta'e lakkiin deemin jedhee looluu isaatiif baay'ee na gammachiise. Garuu dhugaa rabbi na hudhee aarii keessa ta'ee akka malee na hudhee ani garuu natti dhagahame jechuun piraankii ta'uu baates illee kanuma dhugaa ta'e inni bakka akka malee dhugaadhuma fatti fakkaatee tureeyyuu ani garuu piraankii nama irratti gochuufini kanaan duras immoo dursa isaa sanitti himetan tureeyyuu daawwattoota keenya. Egaa abdiin akka malee aaree namni gizee aaru waan godhu beeku yamir baay'ee natti dhagahame amma akkasitti na hudhu kan maaliif maayinni wanti kun siif ta'a tonaan jedheellee yookiin keessa deebi'uu hin danda'a. Inni garuu akka malee paaworiidhaan akka malee natti aaree yamir keessa kiyyanna tuqee akka malee natti dhagahame isin jedha daawwattoota keenya. Garuu immoo na dhorkuu isaaniitiif baay'ee natti gammadanii namni akkanaa kun hin argamu. Egaa waanuma hundaafuu akkana fakkaata daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Egaa viidiyoo haaraatiin hanga wal arginutti nagaan naa tura. Ciao.